Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maamiltoota chaanala YouTube isaa Ibraahim Nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa iddoo jirtanitti isin haa qabu. Barnoota har'aan tana keessatti jechuudhaan namoota waayifaa manaa qabdan akkasuma iddoo hojiitii qabdan walumaa galatti namoota waayifaa fayyadamtan waayifaa harkaatis ta'uu danda'a kan manaa fayyadamtan namoota karaa isin hin beekne waayifaa keessan fayyadaman akkamitti beekuu akka dandeessanii fi gosoota moobaayilii kam akka fayyadaman ilaaluu akkamitti akka dandeessanii fi erga beektanii immoo akkamitti ofirraa cufuu namoonni sun akka hin fayyadamne gochuu dandeessan isinitti argisiisa. Akkamitti biloog gochuu akka dandeessan wajjin kan ilaallu ta'a. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee waayifaa haak gochuudhaan akkasuma paaswordii walirraa koopii gochuudhaan jechuudha. Iskaan walirraa godhachuudhaan jechuudha isin jalaa fayyadamanii kanaaf waayifaan keessan ariitiidhaan akka hin hojjenne akkasuma immoo fedha keessaniin ala fayyadamuudhaan isin kan rakkisan namoonni hedduun ni jiran jechuudha. Kanaaf furmaata isaa qabadhee isiniif dhiyaadhe nama meeqatu waayifaa keessan fayyadamaa jira akkamitti fayyadamaa jira akkamitti biloog godhaa eenyu fa'aa kan jedhu akka beektaniif viidiyoo kana isin hojjedhee viidiyoo sana hanga xumuraatti yoo daawwattan isin fayyada akkasuma namoota waayifaa hin qabneefis jechuudha. Baay'ee kan isin fayyadu ta'uu waan irraa hubadheef isin hojjedhe. Kana viizoon hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Jalqaba garuu namoonni chaanala kiyya haaraa taatan kan sabiskiraayib hin godhe yoo jiraattan chaanala kiyya sabiskiraayib gochuun jajjabeessuu maatii naaf ta'an isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa na hordofaa. Hayyee isin amma maal gootanii jalqaba gara waayifaa keessan kan banattanii san deemtanii yookiin immoo gara kiroomii deemtanii 290 lama tuqaa 168 tuqaa tokko yookaan immoo waayifaa keessan bira dhaqxanii jechuudha. Kan banattan san gadi qabdan jechuudha. Gadi qabdanii yoo jettan mallattoon waayifaa haala kanaan isinii baya achi booda waayifaa keessan fuulduratti mallattoon siitingii jirti. Mallattoon siitingii sana erga bantanii gara gadiitti manage router kan jettu dhumarra jirti. Isi san kiliik yoo gootan gara kiroomii yookiin immoo internet browserii keessan isin seensisaa achi booda waan lama isinii fida. Maqaa waayifaa keessanii D-linkii ta'uu danda'a, ZTE ta'uu danda'a. Achi booda username fi passwordii waan jedhamu waan lamaan kana isin gaafata. Yeroo baay'ee username fi adminiin defaultiidhaan jechuudha. Passwordiin admin jedhama. Bakka sanatti adminii galchitanii login jettanii jechuudha. Akkuma yeroo passwordii waayifaa keessanii jijjiirtan san jechuudha. Galchitanii gara keessatti login gootuu jechuudha. Erga login jettanii haala kanaan isinii fida. Achi booda karaa harka mirgaa kanaan wireless setup ka jettu jirti. Isii san gadi qabdu jechuudha. Yoo gadi qabdan gara gadi kanatti jechuudha. Associated clients ka jettu jirti. Show active clients ka jettu jirti. Achi iddoo amma tuqe sana jechuudha. Bakka sanitti namoota fayyadamaa jiran baay'ina isinii fida. Achi booda bakka status jedhu kanatti deebitanii yoo laaltan jechuudha. Statusii bakka jedhu kana deebitanii gara harka mirgaatiin DHCP kan jettu mallattoon takka jirti kun harka bitaatiin jechuudha. DHCP kan jettu clients ka jettu kiliik gootan jechuudha. Achi booda as biratti xiqquma tuqtan yoo jettan jechuudha. Isinii fida. San booda kun namoota waayifaa keessan fayyadamaa jiraatan amma fayyadamuu jiran jechuudha. Ka aktiivii ta'an tokko tokkoon isinii fida. As keessatti amma IP addressiin jira. MAC MES yookiin immoo MAC address ka jedhamu jira. Kanaaf iddoo kanatti namoota san isinii fidaa. San booda advanced bakka jedhu dhaqxan gubbaarra bakka amma tuqe bakka advanced jedhu san yoo dhaqxan jechuudha. Namoota akkamitti akka biloog gootan iddoo saniin kan ilaaltan ta'a jechuudha. Achi booda karaa harka mirgaatiin parent control ka jedhu jira. Harka bitaatiin dhiifama. Parent control san xiqquma tuqxan baay'ee miti. Achi booda biloog kan jedhutu isinii dhufaa. San booda akkana gadi yoo deemtan jechuudha. Disable kan jettutu jira. Online time limit kan jettutu jira. Kun online time limit san jala disable kan jettu dhiistanii enable gootanii achi booda time filattanii nama kana biloog gochuudhaaf jechuudha. Time filattan guyyaa torba kun as biratti deetii guyyaa torbatu jira. Guyyaawwan torban san irratti kiliik gootanii guyyaa torban akka fayyadamne yoo barbaadan achi booda as bira IP address fi MAC address jira. Kanaafuu isin bakka calqaba MAC address ilaaltan san koppii gootanii kan nama tokko jechuudha. Kan nama biloog gochuu barbaadanii san achi booda MAC address kana bira galchitanii san booda add rule ka jettu jirti. Karaa harka bitaa kanaan kun add rule ka jettu ni jirti. Isi san kiliik gootanii add rule irratti yoo tuqxan jechuudha. Namichi fayyadamuu hin danda'u jechuu kun jala kanatti ba'ee jira. Sa'aatii 24 torbee tokko guutuu keessatti namichi waayifaa keessan fayyadamuu hin danda'u. Biloog ofirraa gootanii
jechuudha. Nama kanammoo akka fayyadamu yoo barbaaddan bilookii jalaa baasuudhaaf jechuudha. Bakkuma amma seentan kana gara gadiitiin jechuudha. Irratti kiliik gootanii nama san erga IP adreesii isaa galchitan jechuudha yookiin immoo MAC adreesii isaa erga galchitanii as biratti eega koppii gootanii jechuudha. Eega paste gootanii select keetu kana filattu jechuudha. San booda cancel yookiin immoo delete ka jedhu isinii dhufa. Namicha sana delete gootuu jechuudha. Achi booda jalaa bayaa jechuudha. Yoo kan isin dhibu ta'e yeroo biraa irra deebiidhaan kan isinitti argisiisu ta'a. Har'aaf haala kanaan nama wifi keessan fedha keessan ala fayyadamu of jalaa baasuu dandeessu ni jedha. Haala kanaan fayyadama horaa bulaa deebanaa guddaa isin jaladha.